Sunniin Khairuudha. amma fa'aa jiru kun illee Oromoo. Al tokko Sunniin akkam amma jirtu fa'aa fayyaadha. Haydar kiyya akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattanii. uffata dhiifama Tarii akka dubbii deeqaa tokko hammi dhiifama wajjin ani wanta kana hanga mubiin wallaanamee jechuudha laa Haydar kiyya. Haydar kiyya waa tokko si dhaggeeffadha. ilaa Amma mubiin daagin wallaanamee as deebi'utti waa'ee kana osoo kaasuu baattanii jechuudha. Ana mubiin wallaanamee booda itti deebi'amee dhimma kana dubbatamuu wayyaa inni namni mubeen beekne hin jira jedhee yaadu ani fakkeenyaaf jechuudha utuu tiiktookiin kun hin dhufin mubeen karaa peejiitiin karaa feesbuukiitiin nama hawaasa isaa gargaarsisuutiin nama hawaasa kana bakka jiru taa'ee biyya jiru taa'ee kallattii hundumaan jechuudha tiiktookiin kun maqaa ta'e malee nuti feesbuukii irraan beeknaa jechuudha. Sanii fi wanni dubbachuu barbaade amma dhiisnee jechuudha wanna kana keessaa baanee komii maal abbaan barbaade waan barbaade haa godhu inni mubee beeku immoo inni mubeef quuqamee inni mubee jaallatu inni mubeen saba kanaaf dhaabbateera saba kanaaf jiraateera hanga lubbuun jirutti hanga kunoo dhukkubsateellee hanga tiruusaa dhabutti hanga sukkaaraan qabamutti haadha waliin boo'ee abbaa waliin boo'ee dargaggeessa shamarran waliin boo'ee akka biyyaattis ta'e akka dhuunfaattis saba kana cina dhaabbateera. Namni jedhu namni sammuu isaa amane mubee cina ni dhaabbata ni deggera mubeen immoo gara fayyaasaatti ni deebi'a jechuudha. Namni dhukkubsateef hin du'u waan ta'eef jechuudha. Saniif uummanni Oromoo mubee jaallattan mubeedhaaf kabaja qabdan maallaqa keessaniin alatti wanni du'aayii caaltuun jirtu rabbiin isaaf kadhadhaa fi du'aayiin waa hundaa caalti jechuudha. Saniifuu kan nama fayyisu namni sababa godha malee kan nama fayyisu rabbiidha. Saniif rabbiin isaaf kadhadhaa akkaataa amantaa keessaniitiin isiniin jechuun barbaada. Dabalataan immoo maallaqa qabdanii waan qabdaniin amma humna keessanii mubeen saba kanaaf jiraateera. Seenaa guddaa hojjeteera. Seenaa namni kamuu hojjechuu hin dandeenye hojjeteera. Waan xixiqqoo silas wanni tokko yeroon waan tokko gabaabsee isinii kaa'uu barbaada. Parsantii 99.9 waan gaarii dalagdee tuqaa tokkitti jechuudha waan 0.5 hin guunne akka tasaa ta'ee namni yoo sirratti harge hanqina yoo sirratti harge siigalee akka cilee uffata naxalaasa jedhan uffata adii sanatti buute beektanii cilee sana ni beektanii adii bareedaa sana hunda dhiiseeti namni bakka cilee sana ilaalaa jechuudha. Saniif gaarummaa mubeen biyya kanaaf godhetu namni ni dogoggoruu danda'a balleessuu danda'a. Angaruu hanga ammaatti dhugaa rabbii dubbachuuf rabbiitu nama gaafata waan ta'eef mubeedhaa balleessu rabbiin hin beeku ani hin beeku egaa anillee hin balleessa waan ta'eef mubeen hin balleessu hin dogoggoru jechuu hin danda'u. Dogoggora isaa immoo rabbiin illee hin dhiisaaf namni yoo waan dogoggoretti naa dhiisi yoo jedhe hin dhiisaaf rabbiin jechuudha. Dogoggora isaatti amanee namni yoo dhiifama rabbiin kadhate rabbiin dhiifama sii godha. Saniifuu parsantii inni hojjetetu parsantii inni saba kanaaf jiraatetu caala waan ta'eef waan xiqqoodha jettaniiti oolmaa isaa qileetti gadi hin naqina. Isinii jechuun barbaada. Kallattii dandeessaniin namoonni dandeessan du'aayiidhaanis maallaqa keessaniinis kallattii barbaadaniin cina dhaabbadha. Mubeen yoo nuti cina dhaabbachuu baannes yoo nuti cina dhaabbannes inuma fayyaa rabbiin inuma safaysaa rabbiin dhugaa rabbiiti nama akkasii duukaa hin jira waan ta'eef namoonni isa jaallatan namoonni isa kabajan cina dhaabbadha. Amma wanni isin jechuu barbaadu tolasaan akkana jedhee badhaasaan akkana jedhee gammachuun akkana jedhee keessaa dhiifnee baaneeti nama kana si bira jirra si faana jirra kan jedhu qofa abdii itti horuu qabna. Miira keessa galchinee dhukkuba kanarratti haariin sukkaara qaba waan ta'eef dhukkuba sukkaaraa qaba. Sukkaarri isaatti dabaluu danda'a dhukkubni isaa kun itti caaluu danda'a. Bifa hin beekamneen nama kana of jalaa dhabuu dandeenya waan taaneef amma wanna kana dhiisaa komii keessaa ba'a akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti obboleessi keenya kun wallaanamee as nuufaa deebi'u. As nuufaa deebi'u dhiisaa komii keessa dhiisaa mubiyaattis waa'ee kanaa hin kaasinii abbaan keessuma keessanitti beektanii nama gaarummaa isiniif yaaduuf nama daba isiniif yaadu nama kallattii gaariitiin isiniif yaadu hin beekta waan ta'eef dhiisaa bira darbaa. Rabbiin iyyuu kana caalu meeqa dhiisee bira nuu darbaa jira waan ta'eef akkasitti isin gaafadha maqaa rabbiitiin isin gaafadha dhiisaa keessaa baati obboleessa keenya jabeessaa. Obbo Daakii
haasaa yoo namni haasa'e yookaan gabaabsi jechuudha yookaan musuutatti seenuudha malee haasaa nama addaan kutuun dogongora lammaffaatti hin deebini. Dhiifama guddaa miira keessan gadi dhugaa rabbii dhiifama obboleessa kiyya halbar kiyya obboleessa kiyya. Wanta nan kaase ilaalaa fi waan si beekuuf waan si jaalladhuufin sirkatti qabe dubbii. Wanni ani jalqaban ani mubaarakiin komachuuf seene malee nama komachuuf hin seenne itti meen jalqaba seene yoo dhageetteen beeku ani. Maaliif jennaan abbaan maan fedhu waan fedhan haa deemu dubbiidhuma kana ila yoo dhuguma ofiifillee nuufillee yaadde Oromoo ofillee yaadde dubbiidhuma kanallee hin kaasini lammaffaa manallee bantee yoo nama gargaaruuf yookaan dhimma biraa ta'e alatti dhimma kana hin kaasini jechuun hin barbaada. Wanti jalqaba osoo jechaa jiru jarri sun yaadaan naan kutanii wanni an ammoo uummata hubachiisuu barbaadee tan harkaa dhabde an uummanni kun akkuma amma feemisoonni kun marrazamaa deemaa jiran kana manillee marrazamaa deemaa beektaa. Oi Mubiyaa dubbatu dhiisii hafetu dhiisii. Haydar koo waa tokko itti maan dhiifama wajjin itti fuftaa dhiifama guddaa haasaa nama kuchiisuu hin ta'u. An waan ijoolleen geessanii yookiin nan hafa yookiin nan du'a rabbi hirka jirti fayyaan. Waa'een fayyaa kootii rabbi hirka jirti. Wayi fayyeen isin warra na jaallatuttis warra na jibbuttis ilmoo kootis deebi'a yookiin achitti nafa hin beekamu. Ijoollee naannoo kootii ijoollee na jaallatan ijoollee kabajan irratti hojjetaa jiru maal jedhan jimmaa ni wanti inni gargaara jimmaa wanti inni godhe hin jiru jennaananii waa hunda himuu dhiiseen Mubaarak as keessatti wanna kana irra tarii rabbii jedhiiti Mubaarak waan tokko Mansuurii yaadachiisuun barbaada lama kanan doolaa kuma afur baasee Liibiyaa keessaa waan bite Oromoo miti moo jimmaa miti ka jedhu yaadachiisuuf malee ani waa nama raasaanii saatiin ofiifuu achi nama fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatti akka dhuunfaatti wanta isin gargaaru tokko hin jiru bare akka dhuunfaatti gammaa wanta hin beeku akka dhuunfaatti gatii ati uummata Oromoo kana kutaa osoo hin qoodin amantan osoo hin qoodin gargaartuuf qofa waa'ee kan kee bakka hundatti akka waan nama mallaqni kaffalamu wanti asa'uu fi hojii kan kee uummanni hin beeka ati uummatatti illee himin beeknee inaan dhufne as jirra amma kan sodaadhu maali beektaa ummata kana ijoollee taphachuu jirti. Achiin mana banan, asiin mana banan, achiin mana banan, kun dhugaa, kun sofa, kun hin deeggara, kun hin morma. Maaliif? Kana jechuun boru yoo daagi dhukkuba onneetiin qabamee rabbiitti fidee dhukkuba hamaan qabamee an dhibamee jennaan hijibaa jedhan. Haydar dhibamee du'aa jira jennaan hijibaa ragaa fitisii dhagaraatii qabuudhaan. Namni tokko amanamuu hin deemu jechuudha. Egaa abdiin geetaachuun amanamne. Egaa Mubaarak Musammaan amanamne. Egaa asliin hin amanamne. Namni hundi wal shakkee kanaan booda namni gargaarsa gaafan hijiba si jedha jechuun manni kun. Kanaaf marzii akkanaa kan uummatatti akka gadi nan dheefaas gubbatti hagan haasaaf malee dhimma kana irraa sa'uun barbaadu. Uummanni keenya wanni kun hinaafaa wal qabatee dhimma dhuunfaa rakkoo adda addaatiin waan kanatti as naqame malee dhimmichi dhimma Mubaarak dhibamuudha biyya guutuutti beeka. Mubaarak akkuma gaafa dhiyoo kana mallaqa hin nyaatte jedhanii salphisanii waraqaa gadi baasee uummata hunda afaan qabuuf ta'a. Boru walii arguuf teenya. Adheeda mana barame irratti maaliin jedhe yaa jara keenya namni hin jiraata hin du'aa dhibeen kun dhibee hamaadha nu biraa deemee booda egeree itti gaabbuu fi quba nyaachuu fi sagaleen keessanii waraabama viidiyoon keessanii waraabama booda gaabbuu fi akkuma gaafa Haacaaluun du'uu fi torbaan tokko dura waameeq Oromoo miidiyaa irratti waameeq akka jedhe waliin beekna ani isinitti hin kaasu. Waameeq dura miidiyaa kana gubbaa maqaa balleessaa turan. Mucaa kana maqaa balleessinee booda yoo boru wal biraa deemne akiraallee dhiifama balleessine gochuu dhiisuu danda'a. Rabbi jedhaa dhiisaa jennaan dhiisuu danda'a. Anammaa dhimma kana babal'isee haasa'uu barbaadeetti miti. Haydaroo waa wayisitti muwal tokko. Salaam alaikum Haydar anani yaadan jechuun amma carraalee si dura si irratti aansee na uumaa namni beekaan jirullee. Ajandaa kana Mubaarak akka dhabu. Ajandaa sana cufuufanii bara ajandaa sana cufuufanii. Anama maal jechuu barbaada Haydarii kiyya akkuma daagimii hundinuu kabajamtootaa fi warroonni an kabaju hundinuu as keessatti Mubaarak irraa jammaree hanga Haydariitti hanga daagimitti hundi keessaniyyuu. Ani Mubaarak kana booddee iddoo ajaa'ajatti yoo rabbiin lubbuu kan keessi kaa'e yoo rabbiin hin jiraatta siin jedhee jiraate inshallah numa jiraatta
iddoo ajaajatti deebisuuf nama waliin amma booddee ati bakka ati ooluu qabdu. Anama nama